Harka fuunii hordoftoonni YouTube chaanaalii koo nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa koo dhagalanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaan na bira ta'ee simbiras akka ta'e abdiin qaba waaqayyo irraa. Baga nagaan isiniif ta'e baga nagaa taatanii yeroo kana naaf keessan isiniin jechuun jaaladha. Nagaa kootti aansuudhaan obboloonni koo hordoftoonni amantaa musliimaa biyya keessaa fi biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan bakkuma jirtan isiniifis maatii keessaniifis hiriyoota keessan hundumaaf baga guyyaa ayyaana ramadaana tsooma hiikkaatiin isin ga'ee baga geessan bagattiin isin ga'e baga gammaddan kan baranaan isin ga'e bara gareen illee isinaa ga'u baga gammaddan Eid Mubaarak inshallah isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboloota koo baay'een isaanii tsooma kana ni qaban malee kan hin xumurre jiru jechuudha. Sababa adda addaatiin yookaan lubbuudhaan kan darbanni jiru jechuudha. Isin immootu guyyaa kanaan kan isin ga'e tsooma keessan qabdanii guyyaa jalqabaarraa kaastanii hanga har'aatti tsoomtanii nagaadhaan as kan guyyaa kanaan isin ga'e guyyaa gammachuu kanaan kan isin ga'e rabbii galanni haa ga'u. Isinis rabbiin keessan galateeffachaa ayyaana keessan kabajadhaa isiniin jechuun jaaladha. Warreen akka koo biyya ormaa keessa jirtan jechuudha. Maatii keessan irraa fagaattanii kan jirtanii anillee guyyaa ayyaana keenya baay'ee tokko natti dhagahame kan darbe jechuudha. Maatii koo irraa fagaachuun biyya ormaa keessa jiraachuun baay'ee namatti dhagahama. Kan yeroo kaanii caalaa maatii kee akka yaadattu ni taasisa jechuudha guyyaan ayyaana. Haa ta'u garuu homaa miti nu hundumti keenyaayyuu kan biyyaa baaniif yeroodhaaf malee bara keenya guutuu umrii keenya guutuu biyya ormaa keessa jiraachuudhaaf mana ormaa keessa jiraachuudhaaf miti kan biyyaa baane yeroodhaaf immootu namni tokko yoo waa lafaa fuudhuu barbaade gadi jedhu malee lafaa fuudhuu hin danda'u jechuudha. Gadi jedheet ol jedha fuudheet ol jedha. Kanaafiyyuu nullee yeroodhaaf jecha yoo maatii keenyarraallee fagaanne yoo nuttis dhagahame gadi jennee obsumaan waan hundumaayyuu dabarsine waa ol fuunitoo akka kaanu jechuudha. Obsa qabaachuu qabna. Homaa miti ayyaana keessa kee ofitti dabarfachuun ni danda'ama. Ofitti amanuu jechuudha. Ofitti amanuu jechuun immoo eessa akka jirtu, maalirra akka jirtu, maal godhaa akka jirtu, fuuldura kee hoo maaltu akka jira jedhiiti ofitti amaniiti. Ayyaana kee osoo sitti hin dhagahamin ayyaana keessan kabajadhaa bakka jirtanitti. Waaqayyo immoo rabbiin keessan fayyaa guutuu isiniif kenne biyyaayyuu baatanii hojii kana akka hojjettan kan isin taasise rabbi galanni haa ga'u. Homaa isinitti hin dhagahaminii warreen akka koo maatii keessan irraa fagaattanii ayyaana kabajachaa jirtan jechuudha. Kun yeroodhaaf malee bara keessan guutuudha miti. Yeroo isaa yoo gatti immoo gara biyya keessanii ni deebitu maatii keessan waliin ayyaana keessan ni kabajju isiniin jechuu jaaladha. Ammaaf bakkuma jirtan hunduma keessaniif nagaan isiniif hawwaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ramadaan Eid Mubaarak inshallah. Kana fakkaata. Kanarraa kanaaf immootu warreen akka koo hojii ramadaanaatti dadhabaa turtan baga irraa haftani. Ani kun warraa hafeen jira. Dhufi fuuldura keessanan jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a galgala kunoo yeroo kana amma galgaladha kanan viidiyoo waraabaa jiru. Uffi jedheen jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Xumurannee kan baranaan nu ga'e bara gareenis nu haa ga'u. Ayyaannis kan nagaa kan jaalalaa kan kabajaa nuuf haa ta'u. Kan itti barri kun nuuf jijjiiramu kan itti biyyi keenya nagaa argatu kan jaalalli uumamu nuuf haa ta'u. Bakka jirtanitti ayyaana gaarii hunduma keessaniifuu ayyaana gaariin isiniif hawwaa horaa bulaa baay'eedha.